Gaazexeessituun televezyiinii LTV kan yeroo ammaa cufamee kan tajaajilaan ala ta'e kan qopheessitu qophii Beetii Shoo kitaaba dhiyoo kana barreessitee jirti. Anaa fi icciitii LTV jechuudhaani. Sababiin icciitii jedhameefis dhimmoonni kitaaba kana irratti barraa'an hedduun waan anaa fi keessummoonni koo qofti beekan irrattidha jettee jirti. Sagantaa gaaffiif deebii dhiyeessaa turte kana irratti keessummoota 70 caalan waliin gaaffiif deebii akka taasistee fi kitaaba kana keessatti garuu dhimmi keessummoota muraasaa qofti akka barraa'e dubbattee jirti BBC irratti jechuudha. Kitaabichis akka gaariitti jaalatamee fi jira. Oromoon xiqqidhaan kan afaan beekus kan hin beeknes baay'ee bitanii dubbisaa jiru. Waan saba ishii yeroo dubbattus Oromoon durii irraa saba cunqursaa fi garmummaa akka bishaanitti dhugaa as gahee jettee jirti. Biyya irratti dhalatanii guddatan keessatti cunqursaadhaan dhiitamanii buluun mataa isaa dhibeedha jettee dubbattee jirti jechuudha kitaaba ishii irratti. Dhibeen kana immoo namni si beeku hin jiru kan irratti dhalate malee cunqursa kan namni si beeku hin jiru ani Oromoodha. Oromoo waan ta'eef qofa miti waa'ee Oromoo kan dubbadhuu fi saba cunqursamaa waan ta'eef malee jettee dubbattee jirti jechuudha. Maladaa miidiyaa jedhu irratti guyyaa har'aatti gaaffiif deebii taasiftee irratti jechuudha. Yesus Kiristoos osoo amma gara dacheetti dhufu ta'e uummata Oromoo cina akka ta'uu fi Oromoo akka ta'u itti amanaa jettee jirti. Sababni isaas uummanni Oromoo hanga ammaatti uummata cunqursi guddaa irra gahaa jirudha jettee Maladaa miidiyaa irratti har'a dubbattee kana baay'ee abashoonni irratti hirmaataa irratti yaada isaanii kennaa jiru irratti maaliif akkana jettee Yesuusiif Oromoo akkamitti walitti fiddii jedhanii baay'ee itti ka'aa jiru jechuudha. Kitaaba ishii keessattis kan barreessitee abashoonni amma irratti deemaa jiranii duula rabbanaa jiranii Feesbuukii fi Yuutuubiidhaan jechuudha. Naannoo ani itti dhaladheetti jechuun Arsii Asallaa keessatti dhalatte akkuma beektanitti mana xonqaayii tokkotu jira jetti. Mana xonqaayii kana gubbaa alaabaa lumuxii santu irra maramee jira. Namni iddoo kana dhufus namni uffata halluu san alaabaa qabu sanii fi akkasumas harka irratti huccuu garagara alaabaa sanii maratee dhufa jettee barreessitee jirti kitaaba isirratti jechuudha. Kanaafuu dhufee achitti gabbaru argaa jetteetti isa argaatiin guddadhee kanaaf alaabaa Arungaadee bicaa qayyii sanii huccuu isaas uffadhee hin beeku akkasumas alaabaa sanis qabadhee hin beeku jetti akka kitaaba ishii irratti barreessitee jechuudha. Qabiyyee kitaaba ishii keessatti alaabaa Arungaadee bicaa qayyii sanii lumuxii san jechuudha. Alaabaa murtuuti waan jetteef qofaa fi jarattiin itti duulaa jiru jechuudha. Akkuma argitanitti torban kana keessa wantuma ishee haasa'anii jechuudha. Beetiin asiin taatee beetii akkana baay'ee tokko itti duulaa jiran jechuudha. Akkuma artistii jaalatamaa Kennaa Haacaaluu Hundeessaa irratti duulaa turan jechuudha. Duula itti duuluu qofaas miti karaa argatanii miidhaa irraan ga'uuf waan danda'aniif qaalli keenya eeggachuun dirqama Oromoo hunda keenya waan ta'eef akka hacee fi daadhii galaa nyaatan qaxalee tanas akka intala Oromoo bareeddu kanas akka hin nyaanne hundi keessanuu iddoo jirtanitti gargaarsa guddaa akka itti gootanii fi ni amanaa jechuudha. Gaazexeessituun Beetlehem Taaffasaa haa eegnu dhaamsa kooti. Gama biraatiin immootu oduu guyyaa har'aa Facebook irratti deemamaa jiru waa'ee oduu gammachiisaa tokko jechuudha. Hidhama siyaasa qabsoo Oromoo kan bara wayyaanee isan miila lamaan isaa kan itti dhabe obbo Kaffiyaaloo Tafarraa digrii isaa kan irraa hidhame san fixatee har'a digrii isaatiin eebbifamee jira jechuudha. Miidiyaa hawaasummaa irratti bal'inaan deemaa jira. Akkuma argitan Facebook irratti namoonni baay'ee baga gammaddee baga kanaan si ga'e jedha gammachuu isaanii ibsataa jiru jechuudha. Anis gama kootiin baga gammaddee baga kanaan si dubartii Beetiin akkanatti barreessiteeti. Pirezidaant Saalawarq Zawudee biratti bilbiltee gaaffiif deebii isin waliin gochuu barbaada gaafa jettuun lolaan dachee garagalchitee bilbila keessaa fuute dheekkamsa gadi roobsite ofirraa sossobdee bilbila ishee itti cufte.
Azeeb Masfin illee argattee turte. Nama taraan seete lakki nama cimaatu muuxannoo isaa qooda. Aasaa osoo hin xumursiisin bilbila irratti cuftee akkasumas Zinaash Taayyachoo illee isii warallees qaamaan tasaa agartee nagaa wal gaafachuuf harka yeroo walitti hidhatan gaafiif deebisiif godhuun barbaada gaafa jettuuni giftii ija kee keessa ilaalte toles lakkis osoo hin jedhin cadhistee gattee biraa deemte. Akkasumas kitaaba ishee irratti waa'ee artiist Hacaaluu baay'ee barreessiteerti. Wantoota hojiin dabarsanii interview boodallee wanta haasa'an baay'ee hunda barreessitee jirti jechuudha. Akka of eegi jedheeni ishee gorsullee homaama hunda barreessitee jirti. Kitaaba osoo argitanii dubbistanii akkasumas waa'ee hooggantoota siyaasa Oromoolee baay'ee barreessitee jirti. Kitaaba ishee warreen dubbisne istanii baay'ee bareedaadha. Akkasumas kitaabichi amma afaan Amaariffaan waan barreeffameef ijoolleen Amaariffa dubbistan hin beekne kitaabichi gara afaan Oromootiinis hiikamaa jira jedhani yeroo san ni dubbistu jechuudha. Beetiin hojii guddaa hojjette. Hojii baay'ee bareedu nama boonsuudha. Beetiin kitaaba ishee irratti dubartiidhaaf gorsa baay'ee barreessitee jirti. Kanaaf kitaabicha irraa dubbisaa keessattuu dubartoonni keenya dargaggoonni gareen keessa giftii dureedha. Kanaafuu beetiin gumatti qeerrittiidha. Kanaafuu kitaaba isii warri dubbisnee dubbisaas ni jedha. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti ani Tijaalaa Nagaatti.